Dan madaa'e hundumaa nan fayyaa kanaan duras fayyee nan beeka garuu madaa kee gonkumaan fayyu balbalaa fi furtuu biyya lafaa kanarraa ani qabu cufadhee yoon gara kee dhufe qofan fayyaa sababaa fi ragaa guutuun qaba sababati na biraa deemteefis miti garuu maaliif waadaa koo nyaatte maaliif waadaa kanaaf galte sana karaatti dhiiste olmaa guddaa kanaadha koo kan abbaa koo firootaa fi ollaa obboleessaa fi obboleettiirraa kanan hin arganne naaf oltetta kuni qabatamaa ani dubbadheef osoo hin taane gocha ati ooltee lafa naa keessee deemte sanatu ragaa keeti isatu siidaa siif ta'a siif falma ani si kaaduu hin danda'u garuu maaliif waadaa koo nyaattee karaatti na dhiifte koottu naan jettee haala hundumaa akka naa mijeessitu naaf na amansiistee arra garuu maaliif iccitii kee na dhuffattee addunyaa irraa deemte anaaf gaaffiidha kaleessumaa qabdee ganamuma daa'imummaa kootii qabdee oolmaa guddaa naaf ooltee daa'imummaa kootii gaafanii hamaa fi gaarii adda baasee hin beekne keessa gaafa harmeen koo lagatti na ajajju wasiila koo wajjin barnoota isa dhuftu daftara kee lafa keessee waan argattu argattee ana faana laga deemta na baattee bishaanis yookaas waan harmeen koo itti na ajajje na harkaa fuutee anas baattee bishaanis baattee galta gaafati barnoota galtu keessi koon gammada daa'ima atu iyyuu malee baay'ee nan gammada sababiin isaayyuu yeroo sana keessatti namni nu xabsiisu yookaas tapha garaagaraa nama waliin taphadhu hin qabu hundumti keenya daa'ima waan taaneef hedduun gammada ijji kiyya gaaf hundumaa gaafa isinii magaalaadhaa gara baadiyyaatti dhuftanii baarzaa fi wasiila koo fi akkasumas qilxuu gidduu asii gadichi koo isin ilaalti gaafa isinii malkaa ceetanii dhuftanii laga qal'aa keessaa gaafa isin ol baatanii safara sanatti gaafan isin argu hedduun gammada ani osoo wasiilli kiyya hafee ati naa dhufteen hedduu gammada garuu isin lama taatanii gaafa dhuftanis gammachuu kooti sababiin isaayyuu kan fedha xabaa akkasumas haasaa hamaa fi gaarii kan na barsiisutu sidha sababa sanaan hedduun gammada haa ta'uyyuu malee turtii yeroo muraasaa booda barnoota kee xumurtee atis nurraa fagaattee asis hin deebine anis barnoota kiyya galee hangan kutaa 9 ga'ee keessatti gaafa hundumaa mataan koo na dhukkuba sababiin isaas immoo ees dhaqee hin du'e moo hin jiraan jedha sababni isaa bilbila kee argadhee si dubbisuu hin danda'u naman gaafadhu immoo nama tokko yoo hin qabu garuu namoonni kaan hin jiru naan jedhu kaan immoo jiraa naan jedhu atis hojii ramadamtee mangis qeestii Addis Ababaa taatee biyyaa baatee ergasiis deebiteen dhufne faana keenan dhabee ergasii gaafa hundumaa sammuun koo na dhiphata guyyaa tokko garuu nan argaa yookiin du'aasaa yookaan jiraasaa jedheen sammuu kootti baay'een yaada garuu iccitii kana nama tokkotti hin himne anaa fi waaqa guyyaa har'aa na argaa jiru beeka gaafa hundumaa waajjiraa eessatti na argaan jedha gaafan wasiila koo arguu fi mana isaa deemu hundumaa situ na dura deema isaa wajjin buutanii baatu innis dhimma kee hin godhatu atillee deebitee dhuftee nu dubbisuu diddee in fagaatte anis akka carraa ta'een kutaa 9 xumuree kurnaffaa eegaluudhaaf wantoonni hedduun baay'ee natti ulfaatanii iccitii isaa muraasa ani sitti mee maatii koorraa dhageessetta gaafa hundumtu baay'ee natti ulfaatu barnoota torbee 2 eegalee jireenyis baay'ee natti dhiphate kan nyaadhu fi dhuguu dhabee miti galata waaqayyoo atis hin beekta qeenam maatii keenya hundumtuu guutuudha haa ta'uyyuu malee si dhabuun koo hedduu na gaddisiisa isa dursa garuu obboleessa kee yookaas ayyaana faana wal arginee an obboleessa waajjiraatti jedhee yeroo inni mana kookoo ture hedduun gammada waajjiraan jiraa gaafan jedhu eeyyee jiraa naan jedha garuu si dubbisuu hin dandeenye
bilbila qaba anis bilbilan qaba garuu humnaa fi dandeettii ittiin si gaafadhu nabe osoo kanaan jiru alamii faanas walitti dhufne obboleettii kee alamii faanas gaa walitti dhufnu barnootas waliin eegallee isheenis mana baakiyya keessa teessee barnootatti fufte anis baadiyyaadhaa ba'ee gaafa magaalaa dhaqu nyaatachi nyaadheen gara barnoota kootti darba osoo kanaan jiru baay'een of ceephaa taa'ee fi galuu keessattan yeroo xinnaate halkanis yeroo wareeree ka'e ni jira waa'ee kee nan yaada si argachuu hin dandeenye gaafa hireen natti ulfaattu garuu hundumaa sassaabee ganis gara biyya ormaatti akkan imalu murteeffadhe biyya ormaattis nan imalee biyya Libaanoonittis gaafa imalu na keessa jirta wasiila kiyya gaafan dawwalee haasofsiisus na keessa jirta otoo kanaan jiru anis dafqan hojjedhee yeroo dheeraaf itti dadhabee hunda walitti kuusee garatti garuu hojiitti jijjiiruun dhabee akkamitti akkan jijjiirus hedduu natti ulfaataa ture haa ta'uyyuu malee Waaqayyo guyyaa isaatti namni lubbuun jiru wal arga adda qabeenyaan yookaas waan hojjedhe walitti qabadhee hojiitti fuudhaaf kallattii karaa nama ormaa yookaas namoota walitti dhufeenya sooshaal miidiyaadhaan walitti dhufneen kanaan jiru obboleettii biyya kanatti wal bareen akkaataa gara hojiitti jijjiiruun furmaatatti dhufe abbaan kiyyas godina Wallagga Bahaa aanaa Sibuusireedha ka'ee yerichi yeroo dhiphisaa yeroo koronaa akkasumas jeequmsa hamaa yeroo ture keessatti abbaa kiyya du'aa fi jireenyatti isa kennee innis waan godhu dhabee ofaa isaa imala eegale gaafa inni dhufee Bishooftuu galuu akkuma carraa si wajjin wal argee edaa isin wal dubbisu natti fakkaata nan shakka garuu abbaan kee natti himne abbaan koo gaafa inni dhufee Bishooftuu galuu si wajjin wal arguusaa gaafa na beeksisu atis bilbila karaa immoo gaafa naa dhuftu hedduu rifadhe sababni isaayyuu waan ani si hawwaa tureen si argadhe atis natti haasoftee eeyyee ana waajjiraadha naan jette anis lubbuudhaan jirtaa isin jedhe eeyyee jiraa naan jette hojiitu na balleesse naan jette akkasumas firoosisii yeroo sana ture haala baay'ee ulfaataa keessatti qarshii kee osoo hin dadhabiin waan hundumaa dandeessee abbaan kiyya karoora dhimma dhuunfaa kiyyaaf gaafa inni achi dhufe hundumasaa akka murtaa'u goote gaafa gidduutti abbaan koo nan galaa jedhee murteessu lakkettee kiisii keedhaa qarshii gargaarte osoo sin argine ta'ee abbaan koo hoteela jiraatee achumarraa haala koo naa mijeessee gala ture garuu si argatee atis manatti affeertee nyaachiftee obaaftee guyyoota gidduutti abbaan koo dabarsee hundumaa ofii kee dandeessee akkasumas haalli ulfaatee waan abbaan kiyya mana beekufe gaafa danqaan gidduu galee ofii keetti darbitee hundumaa mijeessitee xumurtee abbaa koo gara biyyaatti ergitee obbuu kee bulchitee akkasumas akka fuutu shamara baadiyyaa kan safuu beektu naa barbaada akka jettee isatti himattees atis jettee natti himteetta erga abbaan kiyya galee booddee anaa fi atis haasawwan hedduu haasofne turtii achi gidduu ture gidduutti sababa ani barnoota addaan kutee fi dandeettii barnootaaf ani qabu hundumaa abbaan koo sitti himaa ture atis erga abbaan kiyya galee booddee dhuftee amala kee kanuma kaleessa yeroo daa'imummaa si arge sanaatiin dhuftee natti haasa'uu eegalte anis gammachuun kiyya hedduu dabalee hedduu silfaa kolfaa silfaa taphataa atis akkas naan jette biyya ormaatti maaliif rakkatta kunoo ijoollee hedduu guddisee ijoollee hedduu hojii
baasee jira naan jette dhugumaa jenna eeyyee naan jette kaleessa anaa fi alamii obboleettiin kee wal beekna walnis turreerra ishees yeroo isheen dhukkubsattee biyyatti galteetti yommuu ani biyya kana dhufe garuu ishees wal'aantee akkati hojiitti babbaastee barnoota galgalaa akka barachiisaa jirtu natti himtee na amansiiste kottu barnoota kee baradhu homaan taatu anatu darbee fudhata waan sirra ga'u hundumaa atis obboleettii kees fidii kottu naan jette anis dhugumaaree haalli amma jiru akkasumas boris waanan sodaadhee biyyaa ba'e nan argatu siin jedhe lakki homaas sin argatu na bira teessee barnoota kee galgala baratta guyyaa hojii warshaan si galcha hojjetaa oltee galgala barnoota kee itti fuftaa naan jette anis toleen siin jedhe sababiin saayyuu gammachuu fi hawwiin koon guddaan baradhee galma ga'uudha aarsaa guddaa haati koo fi abbaan koo natti baasanii hedduutu jira ulfa guutuudhaan haati tiyya sababa barnootaa narratti reebamteetti yeroo hundumaa gaafan barnootaa yaadu waa'ee haadha koo sanatu natti argama abbaan kiyyas barnoota addaan kutee sababa sanaaf an akkan galma ga'uuf hedduu tattaaffata fedhii fi hawwiina keessaa argee akkasuma seexannis gufuunaaf ta'e anis addaan kuteen biyyaa bahe atis akkas naan jette hundan sii mijeessaa koottuun baratta naan jette narra darbiteeyyuu nama barbaadu fedhi naan jette anis mucaa biyyatti wal beeknu bilbila isaa wal isin qunnamsiisee atis tolee haala mijeessee akkasuma dhufee as keessa jiraatee sana booddee naana qunnamuu naan jette anis toleen siin jedha waan hundumaa yoo nan dagadha jedhe kan yeroo ijoollummaa fi akkasumas halkan guutuu guyyaa lama osoo laftiin bari'in kan na haasofsiisaa na gorsaa turte sanan dagadhu nan dagadha yoon jedhes garaan koon danda'u eekoodhaaf dadhabdee halkan guutuu natti maa bultee jireenyi maal akka ta'es na barsiisaa turte osoo ani jiru maaliif akkas taatanaan jette amilee fi abdiin turte abbaan kiyyas galinaan jedha garuu ani galuun jibbe miti sodaan koo sanadha sababa sanaan biyya ormaattan gidirfama atis yeroo kee fi aarsaa kee hojii kee guyyaa hojjetturraa na faana bultee na gorsaa na sossobaa hundumtuun darbanaan jettee abbaan kiyya akkuma sitti mee anis hunda isaan gaddiigee sitti mee atis tole naan jettee waadaa naaf galtee waadaa keessanas hin diigne deddeebitee na haasofsiista akkasumas obboleettii koo yookaas sistirii faana akka wal bartanis barbaadda anis wal isin barsiisan siin jedhe lakkoomsa keen isheedhaaf dabarsee akkan kennus naan jette osoo kanaan jirru haalli walitti dhufeenya keenya ani sababa hojiidhaan sirraa fagaachaan dhufe garuu haa ta'u malee ji'a keessatti si'a 2-3 wal dubbisna na gorsita na sossobda haala hundumaa waan hubatteef dhiirri keessa dubartii yookiis keessa namaa kan hubatu muraasa ati garuu waan hundumaa gingilchitee naaf hubatte akkamitti akkan jireenya koo fooyyessu hundumaaf daandii fi karaa natti taate anis toleen siin jedhe garuu har'a maaliif na dhiifte deemte maali balleessaan kiyya maalan sitti balleesse bilbilli kee maaliif akka hojjechuu dide naaf galuu dide baay'een sammuu kiyya xiffadhe naman itti madhuun qabu abbaa kiyya dawwalee gaafachuuf haala isaan beekta kee naa hojjechuu dide baay'een dhiphadhe naman dawwalee gaafadhu sunan dhabee
rakkoo kora darbitee anaaf maatii koo akkasumas maatii koo gidduutti rakkoon akka tasaa akka uumame sanas gaafa dhaga'u hedduun aaree sittis nan hime. Dhuguma akkas gootanii jettee ati sin gaafatte eeyyee dogoggoreen godhee jedhee abbaan kiyya sitti hime. Ani jireenya koo keessattis jireenya maatii koo wajjin jiraadhu keessattis hedduu nama aaruudha, nama baay'ee obsa hin qabnedha. Osoon qaamaan jiraadhee guyyaa sanatti badii tokko akkan geessisuuf maatiin koo hin beeku. Maaliif battala naarii sana keessatti waan tokko godhu malee narraa waan hin galleefi kun kennaadha jedhee hin murteessu. Tarii fedhiina keessa jirutu yookaas waan ani keessa jiru akkas na godhaan jedha yeroo tokko tokkos. Haa ta'uyyuu malee rakkoon akka tasaa abbaan kiyya uume sun hedduu onnees na cabsee baay'ee nan gunguma gaafa hundumaa innis dogoggoreenii sin jedhee na sossobdee haala jiruu fi jireenyaa hundumasaa natti himtee toleen sin jedhee. Osoo kanaan jirru bilbilli kee narraa fagaataa dhufe maaliif akkati narraa fagaattee naaf galuu baatus baay'ee dhiphachuu eegalee cinqiidhaanis sammuun koo na guutee. Haa ta'uyyuu malee ati edaa jaallattee miti kan bilbilaan narraa cufattee garaan kee waadamee gubattee akkati obsaalatti rakkattu anumaan beeku gurra sin qabu. Obboleessi kee ayyaanaanis erga gaafaa haala sana yookaas waan abbaan kiyya biyyaa ba'ee achi dhufee sana naaf sirreessee galee yookaas dadhabbii koo gara hojiitti kee galee ergasii walitti naasofne ati garuu deddeebiti natti haasa'aa turte. Bilbilli isaallee seebii waan hin gooneef na jalaa badee si qofaan seebiitti qaba. Kanaan jiru baay'ee dhiphadha. Ati garuu marziidhaan waadamtee obstaalaa naa gubatta. Osoo lubbuun jijjiiramtee kan kusiif kenneen sideeffadha. Har'a garuu natti barfateera. Waanan sii godhuun qabu obsitaala keessatti marziidhaan waadamtee hedduu gubatta. Nan fayya jettees abdiin horatta. Garuu sababa sanaaf bilbilli keen hojjetu. Anis naman gaafadhu dhabee hedduun dhiphadha. Baay'een jeeqama. Baay'ee osoo man kanaan jiru ji'oota gara afuriin lakkoofsise. Sana booda waanan godhu dhabee nan dhiise. Akkati waadamtee marrimmaan kee guggubatee qaamni kee marfeedhaan tumamee waan hundumaa taatee na dhiiftee deemtu ani hin beeku hin nageenyes. Febraarii 11 namootuma naannoo sanaatiin miisejjiin akkas jedhu na qaqqabee. Mucaan keessan waajjiraan yookaas firri keessan waajjiraan du'eeraa naan jedhe. Maal ta'ee jedheen gaafadhe. Dhukkubsateetii reefe biyyatti galee naan jedhe. Amanuu dadhabee dhugaadha jedheen fudhachuu dadhabee. Guyyaa sanarraa kaasee naman gaafadhu nan dhabee. Lafan jiru keessatti bilbila kallattii malee onlaayinii namni fayyadamu maatii koo keessan jiru. Maatii koos dubbiseen gaafanne utuma kanaan jiru guyyaa kaleessaa ayyaanaan erga gaafaa haala sana abbaan kiyya naa mijeessee galeetii na dubbiseen beeku. Imoorraan bilbila isaa seefiin qabu inni garuu kan koo qaba na dubbisee osoo mana wajjin haasa'aa jiru akkas naan jedhee. Anis yaanni koo gidduutti butamee gaafadhu moo hin gaafadhun jedha nan cinqama. Otuma kanaan jiru haasa'aa keessa akkas naan jedhee. Duraanii akka galma abbaa gadaa Adaamaa hojjetaa akka ture anis nan beeka atis hin beekta. Utuma kanaan jiru nattaasa'u ani koo Adaamaa gadhiiseera Buraayyuun jira naan jedhe. Maaliif naan jennaan guyyaa kaleessaa garuu dhaqeen waajjira oollee naan jedhe yookaan kaleessaa waajjira poolisii oollee naan jedhe. Maaliif waajjira poolisii oolte? Sababa hojiirraa lakkifamteennaan lakkii dhimma waajjiraa sanadhaa naan jedhe. Maal ta'e waajjiraan jennaan hin dhageenyeeti waajjiraan
boqoteera naan jedhe maaliif jedheen of qabuun dadhabee baay'een maraadhe hedduun dhiphadhes waanan godhu sammuunis qalbiinis sababa isaa guutummaa guutuutti beekuu baattus homaa gochuu akka hin dandeenye of amansiisuus si amanuu hin dandeenye dhuguma na dhiistee deemtaa waadaa kee hin cabsitaa hin qabu fuutee akkati dhala horattu malee akkati kichuutti karaattaftu tasuma yaadee irree kee hin beeku maaliif akkana dhiistee waadaa kee cabsitee deemtee situ beeka ani garuu homaan beeku maaliif akka waadaa koo diigdee anaan addunyaa irratti na dhiistee deemtee situ beeka haamilee na turtee kootu naan jettee na jajjabeessitee ofii kee lafa deebi'uu hin dandeenye balbala kee natti cufattee deemtee ani garuu bakkeen jira namni narraa banuun jiru maaliif akkati cufattee hin beeku ati garuu kan irra caalaa dhugaan kee na waadu dhugaan kee dhokatee kanati lallaafaadhaan marzii dhugdirra kanati sha'eedhaan dhugdee hedduu akkasi waadee akkasi gubee akkati dhiphattee akkati rakkataa turte gaafa na ga'u viidiyoo kee fi suuraa kee gaafa na qaqqabsiisanii kanati achi keessa turte hedduu rifadhe homaa gochuu akka hin dandeenyes of amansiisee garuu maali balleessaan kee maal balleessitee daba kee sababati anaaf gaarii oolte osoo hin taane dabate hojjette hin argine dhaloota dukkana keessaa ofii kee rakkattee dhiphattee hiyyoomtee baafte malee si namaaf dabaa yaadu hin argine garuu waggoota amma kana keessatti daa'imummaatti adda baanee yeroo kanammoo onlaayiniidhaan walitti dhufnee qaamaan akkan si argu nan abdadhan ture daa'imummaa kootti anaafati gargar baanee fageenyaa fi waggoota hedduu booddee waaqayyo walitti nu fidee onlaayiniidhaan walitti dhufnee har'a garuu akkan deebi'ee si arguu hin dandeenyetti na biraa deemte har'a gaafan galuu waajjiraa koo eessattan si arga jedheen baay'een eebodha garuu gaafan tuufi addunyaa kanarraa mana koo cufadhee gaafan dhufu qofa akkan si argu of amansiisee madaa kee garuu hin fayyu oolmaa kee akkamitti akkan ibsuun qabu ani jaalladhee miti sababati duutees miti waan ati gootee fi hojii keetu siidaa keeti maaliif na dhiiftee deemte garuu maaliif waadaa koo cabsite garuu ana akkatti si yaanne homaa ati garuu jaallattee akkati hin taanes nan beekaa marziidhaan waadamtee keessi kee dhumee guggubattee marfeedhaa fi qorichaan waadamtee dhiphina gurguddaa kee booddee addunyaarra darbite ani waan biraan nan gubu otooti waraanaa fi lola keessatti yookaas dirree lolaatti yookaas kuftee balaa dinqataatiin duutee nana mana nan gubus hanga kana garuu kanatti konnontee rakkattee akka nama cubbuudhaan dhalatee marziidhaan keessi kee gubatee waadamee sanarraa immoo lafa deebi'uun mallee isatti dhaqxedha kanaaf hedduun gaddaa baay'een na dhiphisa dhiphina kana keessaas nan ba'a jedhee yaadu maaliif akkana dhiiftee deemte garuu waan himtee talaata kana dhiiftee deemte garuu situ beekaa ijoollummaan gargar baanee onlaayiniin walitti dhufnee balbala kee maaliif natti cufattee ijoollummaan gargar baanee du'aa kee kaleessa yaadaa ture ijoollummaan gargar baanee guyyaa har'aa wal arguuf osoo walitti fiignu si arguuf osoo hin fiigu balbala natti cufatte ijoollummaa kootti gargar baanee erga walitti dhufne si arguuf gaafa hundumaa osoo ni jamiixu balbala kee maaliif natti cufatte ani ergaa biraasiif hin qabu jiraattee nan dhageessu garuu lubbuun kee naaf boqotu iddoo qabbanaa nagaa naaf faciisu dhugaa kee waaqayyoo faradu warra lubbuu kee taasa'ee marziidhaan keessa kee waadee waaqayyoo gumaa kee
warra keessa kee waadee Waaqayyo jireenya isaanii bara isaanii kaayyoo isaanii karoora isaanii humnaa fi dandeettii isaatiin hawaadu ani jecha biraan qabu Waaqayyo gumaa kee abaasu waan ati goote cubbuu ati goote hin argine gaarummaa ati dhalootaaf goote malee garuu har'a waadamtee lubbuun kee addunyaarra akka deemte gaafa dhaga'u hedduu na dhiphise waanan jedhus na harkaa gatee jecha siif hin qabu oolmaa kee maaliin akkan deebisu hin beeku ati anaaf obboleessaa abbaa haadha obboleettii waan hundumaa naaf taate turte har'a garuu addunyaarra kan hin jirre obboleessa koo abbaa koo yookaas akka abbaatti kan naaf oolu mucaa akkoo koo jaallatamaa kabajamaa lubbuudhaan addunyaarra godaanee kan jiru yookaas mana lammaffaatti darbee kan jiru jaallatamaa fi gorsaa koo waan hundumaa koo waajjira gobanaa wadaajoo har'a lubbuudhaan si dhabus gaafa dhufu akkan si argu abdiin koo tasumaan kutu nagaan naa boqodhu jecha siif hin qabu oolmaa keetu narraa